manaakiyaa gaddeebi'ee tisiisaaf leenci tisiisa faana sijjammar walitti dhufeenyaan qabu tisiisa miidiyaa kanarraaf abbaa manaakiyaa deebi'ee deebillee hin kennuu fi jaartii jabduu qaba jaartii itti amanu qaba jaartii yeroo kamuu eessa deemullee ittiin boonu qaba waan ta'eef jechuudha. Warroota asirraa waccuu dhalachuu isaaniiyyuu hin beeku. Itti barreessitanii yoo isin jalaa dubbachuu baate sadarkaan keessaniif sadarkaansaa tokko mitan fakkeenyaan bilbila isaa harkaa hin qaba. Wallaa dubartoonni takka takkaan tokkitti messengeran haa jettee lafumaa kaatee fa lakkoofsa keessanitti ergitu si beekaa bar. Walis salphisnu malee dubbistanii kan isin jalaa dubbachuu didee isin hin beekaa bar. As baatanii kaatanii yoo arrabsitan inni aniin takkitti afur caaltuun qabaafi. Sinii galee kanaaf jecha hin inaafina. Anaanta namoo akka jaartii bichaa osoo hin taane akka ilmoo isaatti na barsiisa. Yoo na barsiise immoo dirqama isarra jiruudha. Sinii galee yoo na jiraachise immoo jaartii tiyya mana taa'e cal jedhi baradhu naan jedhee dirqama isarra jiruudha. Maaliif dubartiin baatee ka dalagdu ka jedhu hin jiru waan ta'eef baradhu ka jedhu jira. Sii galee yoo dalagdellee dalagaa maal akka ta'e ni beektan hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf mirga ofiiti namuu ilmi namaa kamuyyuu dhiirri addunyaa kanarraa kamuyyuu jaartiinsaa akka baatee dalagduun fedhu dirqii irraa malee jechuudha. Isaammoo haalli mijataadha. Ani isaaf ta'e inni anaaf ta'eera. Minaa gabbaachuu. Inni ba'ee lakki miidiyaa kanarraa cuuca miidiyaa kanaa faana yaa wacuu barbaaddan taanan inni sin faana wacu ani yooman isinitti aannasuu miti anaayyuu yoom nageecha nan geenne baranayyuu anattuu bare jechuun ni hanqattanii bara. Ana takkittiitu feemasii jedhamtanii hunda keessan miidiyaa kana Sameera dhiifama. Miidiyaa kana hunda keessan inaaffaanaaf qabdaniif jibbanaaf qabdaniif maaliif na itti inaaftan beektanii ani Sumayyaan islaamummaan durallee intala heerumtee baate miti. Intala kabajaadhan maatii kabajaarraa ganda kabajaarraa baheetiniin warra kabajaatti itti dhaqeedha. Aniin jechuudha. Ittaan sudhaan dammoo nama ani duraan heerumee yookaan kudhan hiikee yookaan dammoo viidiyoo minaamina qullaa alaa qabu miti. Yeroon kufurummaa keessa yerullee adaban qaba. Mikinaatum maatii adaba qabutu na guddise waan ta'eef jechuudha. Ergan islaamummaatti dhufeemoo of sattaree qaama kiyya of sattaree afaan kiyya of sattaree gadi taa'ee islaamummaa baradhe. Isinii galee barachaan jirallee ammallee jechuudha. Ani akka kan keessan feemasii faana miseenjeraaf iimoo keessa oolee qaama koo sawwaree ittiin ergu dubartii akkasiis miti islaamummaafis naaf hin eeyyamtu. Warroonni akkasii walirra dubbachuu yoo barbaadden Sumayyaan intala islaamati malee intala baalagees miti intala gandaatis miti intala islaamati malee jechuudha. Kanaaf jecha anii fi isin nuti waliin madaallu macheem annin maxaaxaniin waa'uma tokko irrattu jechuudha warroonni akkasii. Kanumaaf jecha bootaa keessan beektanii yoo dubbattanii irra bareedduudha. Yoo bootaa keessan hin beekne immoo bakka isin hin nyaanyaan hin hooqqatinaa. Jechuun isin hafa waa baay'eetu isin hafa waan ta'eef jechuudha ana bira ga'uudha. Isin yoo tarkaanfii takka tarkaanfattan ani tarkaanfii 5-6 tarkaanfadha. Hanga kana gareetti galii baradhu miseenjera keessa teettee hin janajjanin teettetiin naman hamatiin teettetiin gandaan waliin qoodin calii islaamummaa waan si barsiistu baradhu gandummaa bar ximbiidha. La'innahu rabbiin kan nu uume gosummaa akka nuti wal beeknuuf malee akka gandaan wal qoodnuuf miti. Miti gandaan wal qooduu mitiitinii. Osoo afaan adda addaaf saboota adda addaa taane nuti laa ilaaha illallah Muhammad Rasulallah erga jenne nuti hundi kennayyuu islaama obbolaadha tokkodha. Anga deebi'eellee isin hin hamadhu. Anga deebi'eellee isin hin arrabsu. Isinii galee mikinaatu bootan kiyyaaf keessan gargari. Ani gaara gubbaan jira isin gaara jala jirtanii jechuudha. Waan gaara jala jirtaniif jecha gaara jala dhaabbattanii as yoonatti lallabbuurra gaara san ol ba'uudhaaf tarkaanfadhaa adeemaa. Luka keessan ol kaasaa. Isinii galee angaara sanirraa isinitti gadi bu'uu hin danda'u. Isin ol koottaa ol kaa'a malee jechuudha. Bakka namaa gahuuf hanga namaa ta'a dur. Gaafa sana anarraa dubbatuu dandeettan. Maaliif an akka kan keessa feemasoota duuka miseenjera keessa ooluun dide. Mee Sumayyaan yeruma kiristaanummaa keessa jirtu dhiirri kamuu na janajjaneera Sumayyaan suuraa kana na biraa qabde kan jedhu fidaa maxxansaa. Isinii galee ani gaafa sana isinin badhaasa jechuudha. Duras kabajaan qaba. Ganda kabajaarraa hin bahe maatii kabajaarraa hin bahe ammas nan kabajame akkamittan kabajame alhamdulillah islaamummaan kabaja natti horte na sattarte takka lammaffaa kanan itti dhaqellee gandin itti dhaqellee jaarsin itti horumellee kan adaba qabu isinii galee ka kabaja qabu koolasaa jala na kaayata malee anaan osoo qabu isin cuucewwan isinii galee harfiiyyuu kan hin beekne
kafee masa duuka messenjera keessa ooltu faana dhufee isin faana naasa'u isinii galee yeroo qaba inni yeroo qabu itti fayyadama. Anattuu hin hanqanne anattuu ni hanqattanii anattuu hin baay'anne isatti isin dabarsuu hin danda'u. Mikinaatu waan jabaan of duubaa qaba wannan tamaamaniin of duubaa qaba. Isinii galee ka leenca qabu maali? Adurreen sodaatu ka hantuuta sodaatu. Leenci immoo tisiisaa gad deebi'ee boota deebiitti hin kennu. Dandeettii humna abbaa manaa kiyya maqaa isaa dhooftanii dubbattanii isin qabdan. Dandeettii haadhaaf abbaa kiyyallee qabattanii dubbattan hin qabdan. La'innahu haati tiyya ila laale abbaan kiyya asirratti abbaan kiyya otoo hin fuudhe warroonni umriin asirratti fixxanii nama arrabsitan kuni wallahi jaartii isaanii taatanii. Haadha tiyya yoo argitan dammoo haati tiyya bishaan tan woomoo ka waggaa 5 ja'an isin caalteedha. Isinii galee nama beeku beeka haadhaaf abbaan kiyya bishaan lagaa fakkaatan. Kanaaf jecha hunda keessanuu yoo barbaachisaa ta'e isiniif hin dhaga'u nama kabajaan na haasa'e kabajaanan isinitti haasa'a. Nama kabajaan natti naasofne isteeppiin kiyyaaf keessan tokko miti. Hange kana zuumitti galii baradhu nama arrabsin nama namatin shira fuuteetiin namarratti xaxuudhaaf deemtu maal gooti beektaa? Shirri sun xalafee sumatu itti kufu. Albeen abbaan qare abbaa qalee sana. Ofuma keessanii qarattanii kaatanii ofuma keessanii wal qaltani. Kanallee booda ofuma keessaniillee walitti deebitanii sagaleef suura wal biraa qabda wal biraa haqaa. Isinii galee waliin awwaaxxaatanii shira nama tokko irratti xaxeettanii guruuppii hidhattanii akka gandaatitti garuu ganda bakka hin buutan. La'innahu namni tokko fakkeenya yoo shawaa fudhanne beekaa qabna. Wallaggaa yoo fudhanne beekaa qabna. Arsii yoo fudhanne beekaa hayyuu qabna. Hundi keessanuu ganda bakka hin buutan. Namuu ganda irraa dhalate qaba. Anis gandan irraa dhaladheen qaba. Ganda kabajamaa, ganda jaalatamaa, ganda sihiin osoo hin taane isiniidhaan nama waamurraa hin bahi akka gandaatittis. Kanan itti dhaqellee ganda kabajamaa, ganda jaalatamaa, ganda quraana haffazi. Isinii galee ganda san itti dhaqe. Maatiin irraa bahellee maatii kabajamaa, maatii jaalatamaa, maatiin itti dhaqellee hanga abbaa 2-3 maatii sheekatti dhaqe. Isinii galee jaarsa sheekatti dhaqe. Malee ani bakka isin ooltan hin oolu annin maxaaxaniin. Kanaaf jecha angaddeebii isinis hin arrabsu. Na arrabsuu keessaniif galatooma. Namni haadha fi abbaa kan koo arrabsitan dammoo ila hange isaan dhiifama isinii godhanitti maatiin kiyya dhiifama hanga isinii godhanitti wallahi dhiifama saniin argattanii maatii nagaan mana keessa taa'u arrabsitanii. Wallahi namni haadha kiyya xuuxan isinitti nima. Namni abbaa kiyya xuuxan osoo sababa kiyyaa jannata galtan taate wallahi isiniif hin dhiisu. Isinii galee sababa kiyyaa sababaan ani dhiifama isiniif godhuuf osoo jannata argattan taate isinin beeku guyyaa qiyaamaa isin gaafata. Namni haadhaaf abbaa kiyya xuuxan jechuudha. Sumayyaan dammoo jechoota xuxullee wantoota akkasiitiin miidiyaa kanarratti hin aartuedha. Sababa daawatiif yoo ta'e dammoo an duubatti hin deebi'u. Tarkaanfiin kiyya isin takka yoo tarkaanfattan ani 5-6 tarkaanfadha waan ta'eef jechuudha. Haraa akkan jabaadhu na gootan bismaarri gaafa mataa gadi rukutamtu jabaataa deemti mitiire. Isin akkuma kaatanii. Eebbifamaa qoyama isin lamman isin sadanuu gaafiin isin gaafadhaa. Fakkeenyaaf akka obboleettii walitti dhuftan. Rahmat irraan sii kaasa. Amantuma keessan ammarraa isinii gaafadhaa. Kana warri kaameraan keessan cabe kaameraa sirreeffadhaa. Afuura keessa jira keessaa baasuu qabna. Rahmat. Yes. Wayye. Ati kana sitti amantu maali? Amantiin kee? Islam zade bar way firqa kana nin dhagahamale la dhaggeeffadhu no haleluya eebbifame dhaggeeffadhu amantiin kee maali Islama kana titta ati amantiin kee kana titta amantu islama ati yo muslima ka bravo alayk amantiin kee muslima alhamdulillah kana tordoftu nabiyyi amantiin muslima amantiin islama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam akkas eebbifame bari jireenya keetii eebbifame ayati ya to ani amantiin ko islama ani muslima kan hordofu nabi muhammadi kankanarra dhaggeeffadhu waan sin jechuutu waan dhagee gaafii kee amantiin kee maali amantiin ko islama sagalee sin nagahu ayyi amantiin kee islama ati eenyummaa koo ta'e hayatawwal sagalee sin nageessanii faamilii iPhone da mace ranger. Okay, sagaleen kan jiru. Ati iPhone na ranger. An muslim. Ati bravo. Nabiyyin kee oo.
نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هللويا eebbifame barri jireenya keetii eebbifamu atiyoo atiyoo amantiin kee maal Mankomo. gaalasii miti Okay. ayyaam kan jettu barri jireenya keetii eebbifamu isin gaafachaa jiru yaa amantiin kee maali أني إسلامة. kana sitti amantu islaamaa atiyoo eenyunni I am Muslim. bravo nabiyyiin kee oo نبي محمد صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هللويا eebbifamaa maal anis kan maratti narrafame ka bara Maali jireenya gaalli keessanii biraa waaqayyo haa eebbisu an qalladaa jiru Sumi wanna tokko wanni hubachuu qabdu bara jireenya keessanii isin gaafa haa diinii eebbisu kana keessa gaafa jiraattu namni fedhe wallahi fedhu mataa gasi haa deebisu fedhu mataa si haa deebisu fedhu si haa ciibsu garuu dhugaarraan dabe maaliif dhugaa argite tokko dubbadhu dogongora argite taanaan dubbadhu akkas wallahi kunoo kana kunoo Dogongora argite taanaan dogongora isaa isin raggatu jannata wataata isin raggatamtan Nu raggatu gaa. wallahi na haa raggatu Ilaa raggatamnuuf maali sumi? mushkila gan dhugaa hin dabsin Akkuma hayaatiin jette kana laallisni al tokko akka hayaatiin jette kana dhugaa irrattis soba irrattis dubbadhu kan isin jette kanarratti nuti immoo iddoo keessanii waa baranna jechuudha. Waa